Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam hin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Qulqulloota raajotaa fi toloota irraatii eebba isaanii Waaqayyoon nurraa bulchu. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana barnoota keenya walitti fufinsaa kutaa 45ffaa keessatti gaabbii keenya erga himanneetiin booda akkamitti soomnaa, akkamitti sagannaa, akkamitti kadhannaa, yeroo sagannu immoo maal jenneetu sagannaa, yeroo kadhannu immoo maal kadhannaa isa jedhu bal'inaatiin ni ilaalla. As keessatti guyyoonni hin sagadamne jiru moo hin jiran kan jedhu immoo waliitiin ilaalla jechaadha. Egaa namni tokko baratee hubatee erga isaaf galeen booda, erga gaabbii isaa himateetiin booda soomuu qaba, sagaduu qaba, kadhachuu qaba. Waan sadan kana raawwata nam tokko erga gaabbii isaa himate, erga barate, erga isaaf galeetiin booda maal gochuu qaba? Maal gochuu qaba? Soomuu, sagaduu, kadhachuu qaba. Kanaatiif egaa as keessatti kana beekuun barbaachisaadha. Namni gaabbii galee soomee sagadee kadhachuu qaba. As keessaa waan tokko illee yoo hir'ise, as keessaa namni waan tokko hir'ise, sooma yookiin sagada yookiin kadhannaa kan hir'ise, gaabbii isaa seeraatiin gaabbeera, soomeera jechuu hin dandeenyu jechaadha. Keessumaa saganni kennamu akkamitti kennama? Anqasaa nissaa yookiin immoo kutaa gaabbii irratti akkamidha seerri isaa jennee gaafa ilaallu, namni tokko gaabbii isaa fudhatee gara sagadaatti gaafa galu haal meeqa sagadaa, ji'a meeqaaf sagadaa, torbee meeqaaf sagadaa, guyyaatti haal meeqa sagadaa, yeroo kam sagada, ganama moo galgala moo guyyaadha kan jedhu immoo beekuun isa irra jira jechaadha. Keessumaati nam tokko akka mana kiristaanaatti yakka isaarra dhaabatameetu, balleessaa isaa cubbuu isaarra dhaabatameetu soomnii fi saganni sun kennamaaf. Erga himateen booda cubbuu isaa, yakka isaa, gochaasaa kan madaalu gosti sagadaa yookiin immoo gochi subaa'ee tokko guyyaa 7, subaa'ee 2 guyyaa 14, subaa'ee 3 guyyaa 21, subaa'ee 4 guyyaa 28 akkas jedhee itti fufa. Fakkeenyaaf nam tokko badii isaatiin yeroo 7 kan sagadu jiraachuu danda'a, yeroo 14 sagaduu kan danda'u jira, 21 akka sagadu jiraachuu, 21 akka sagadu jiraachuu danda'a, saambuudha 41, 64 jedheetu akkuma yakka isaatti immoo qoqqoodamee fi cubbuu isaatiif, balleessaa isaatiif sagada isa madaalu, adabbii isa madaalu isaatiif kennamaa jechuudha. Hangi sagada nuu kennamu, hangi subaa'ee nuu kennamu yakka keenya, balleessaa keenya irratti hundaa'eetu jechaadha. Sanaatiin booda maal jechaa immoo sagaduu qaba? Ziyoo maarinnaa kiristoosii, banta maanaa maarinnaa kiristoosii, kiraaraa isoo, jechoota fannoo 5 Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraas, Roodaas kan jedhaman jechoota fannoo 5 maqaa mismaarota 5 yaadaa sagaduu qaba jechaadha. As keessatti immoo guyyoonni sagadamne jiru. Guyyoota dhorkaa yookiin immoo gizit ba'aal kan jennu jiru. Fakkeenyaaf nam tokko ayyaanonni dhorkaa kan jedhaman 3tu jiru. Gizit ba'aal kan jennu 12,
21 29 isaan kun gizit baal jedhamu. Inni biraan immoo guyyaa sanbataa fi dilbataa fi guyyaa ayyaanonni qulqullootaa raajotaa kabajamanii taabonni ba'u guyyoonni kun hin sagadaman. Saganni sagannu sagada waaqummaa yeroo kamiyyuu saganna. Sagada kennaa garuu sagada gaabbii garuu guyyaa hundumaan sagannu jecha. Kanaaf kana beeknee yoo itti galle nam tokko torbee tokko kennamuufii danda'a. Torbee lama kennamuufii danda'a. Torbee sadii kennamuufii danda'a. Jiini kennamuufii danda'a. Isaa ol kennamuufii danda'a. Yakka isaatu adabbii isaa kana murteessuu danda'a. Kanan ta'uu taanaan callisnee 49 amma booliin keenya naannaa baadiyyaa jiran dhugumatti wangeela hin beekne luboonni mana kiristaanaa 49 39 59 gaafa jedhan namoota baay'ee dhageenya. Kana miti. Inni biraan immoo kana bira darbeellee namoota soomuu sagaduu barbaadan ati umuriin kee daa'imaa ati ammayyuu hin geenye amma gaabbii galuun ati cubbuu maalii qabdaa gaabbii yoo galuu baattis rakkoo maalii qaba jedhanii immoo kiristaanota yookiin immoo dargaggoota cubbuutiif kan kakaasan namoonni baay'een jiru jecha. Kunis sirrii akka hin taane namni gaabbii galchu seeraan hubatee nama wangeela dubbise iccitii gaabbii seeraatiin nama hubate abbaa hubate ta'uu qaba. Otoo ofii isaatii hin baratin otoo ofii isaatii iccitiin gaabbii isaaf hin galiin gaabbii maalii galchuu danda'a? Gaabbii maalii nurraa fuudhuu danda'a? Ofii yoo hin beekuuti, ofii yoo hin hubanneeti, ofii yoo hin baranneeti isa jedhu beekuun hunda keenya irra jira. Orma barsiisuudhaaf, orma gorsuudhaaf ofii keenya beekuun nurra jira. Amma ofii keenya hin beeknetti orma fayyisuu hin dandeenye. Jaamaan jaamaa qabatee yoo karaa deeme wal qabatanii boolla seenu akkuma jedhamu ewwurin bimara tajaajila wada galii gabaannu akkuma jedhame kana namni hubannoo gaabbii hin qabne abbaan hubannoo gaabbii hin qabne nuunis qabateet gara boollaatti nu seensa. Inni biraan namoota sagaduu hin dandeenye immoo bakka qarshii kaffaliiti cubbuun keessirraa haqama. Ijaa sagadaa, ijaa cubbuu kee, ijaa balleessaa kee qarshii amma kana kaffale jedhanii bakka ati qulqulluudha kan jedhanis jiru. Loottuu si baatu. Wanti kun baay'ee ulfaata. Abboolii akkasirraa of eeggadhaa. Qarshii kaffaliiti cubbuun kee siif dhiifama warri jedhaman kun Yuhudaarraa garaagarummaa hin qaban. Warri akkasii abbaadha luboota jedhee ani isaan kana waamuu tasallee hin danda'u. Tasallee hin danda'u. Dhugaaruma dubbachuuf ta'a. Warra qarshii fi gaabbii wal madaalsisan amma kana kaffaliiti waaqayyo dhiifama siifaa godhu warra jedhan. Amma kana kaffaliiti hiikami warra jedhaman. Amma kana kaffaliiti gaabbii gali warra jedhaman. Warra kana isaaniif iyyuu gaabbiin hin barbaachisa. Unkwaan orma nama gaabbii galchuu haa turuuti ofii isaaniifuu gaabbiin isaan barbaachisa. Warreen akkasii kana keessumaa luboota fakkaatanii warra daldala onlaayinii hojjetan warra namoota gaabbii sababa beeffatanii gaabbiidhaaf amma kana kaffalta jedhanii warra namarraatii qarshii fudhatan. Isaan kunu orma gaabbii galchuu haa turuuti orma fayyisuu haa turuuti ofiiyyuu hin fayyine tikseen ofiishiiyyuu hin galle loon galchuu hin dandeessu. Tikseen ofiishiiyyuu of oolchuu hin dandeenye hoolota du'a jalaa oolchuu hin dandeessu. Kana beekuun kana baruun hunda keenyarra jira jechaadha maatiiwwan Waaqa. Warreen akkasiirraa of eeggachuun barbaachisa. Warreen akkasiirraa of qusachuun barbaachisa. Warreen akkasii hubachuun barbaachisa. Onlaayinii ta'anii warra daldalan warra namarraatii qarshii saaman warra akkasii kana ofirraatii beekuun barbaachisaadha. Kanaaf gaa haalli saganni kee itti nuu kennamu lubni sun madaalee ilaalee xiinxalee badii keenya kan madaalu sagada sooma torbee tokkos haa ta'u lamas haa ta'u sadis haa ta'u kan inni murteessu yakka keenyarra dhaabatee ta'uusaa hundi keenya beekuun hundi keenya hubachuun nurra jira malee
calliseedhuma otoo nun barsiisin otoo nun gorsiin 49 39 ni jedhamu kun seera mana kiristaanaa akka hin taanee fi luboonni mana kiristaanaa keenya hubannoo gaabbii kan iccitii gaabbii torban kan hin baranneef wangeela kan hin dubbisne gaabbii maal akka ta'e badiirraa kan itti fayyinu mootummaasaa kan ittiin dhaallu jireenya bara baraa kan ittiin argannu cubbuurraatii kan ittiin fayyinu ta'uusaa beeknee hubannee deddeebi'uun barbaachisaadha. Gaabbii immoo yoom galla yoom immoo gaabbii galla waqtii qabaa gaabbiin yeroo kamillee yakkineerra balleessineerra seera waaqayyoo cabsineerra taanaan waggaa keessatti yeroo 5 yeroo 6 yeroo 7 yeroo gaabbii cubbuu hojjenne yeroo kaminillee gaabbii galoo akka qabnuu fi gaabbiin murtaa'ee daangeffamnee kan hin kennamnee fi guyyuma yakkinu gaabbii galuu yeroo balleessinu gaabbii galuu fi waqtiidhaan yeroodhaan haalaan kan hin daangeffamne ta'uusaa beekuun hunduma keenyarra jira. Inni guddaan cubbuun immoo jira jennee of tuulummaadhaan ija jabummaatiin cubbuu hojjechuu nurra hin jiru. Namni baay'een cubbuu boran gaabbii gala iftaanan gaabbii gala har'a cubbuu hojjedheetan iftaanuu silaa gaabbiin jira maammiruunoo jira gaabbiin gala waan ta'eef jedhanii warri immoo yakkaaf balleessaaf of kakaasan jiru. Ija jabummaadhaan kan deddeebi'an jiru. Maatiiwwan Waaqayyoo bishaan jira jennee kosii yookiin immoo balfa keessa gangalan dhoqqee keessa gangalan gaabbiin jira jennee akkuma barbaanne hin taane taammoo kamammaaqe asqaddimoo maxxanqaq jedhama. Dhukkubsatanii rakkachuudha dursa of eeggachuu wayya. Gaabbii gallee sagaduurra dursa kan cubbuu hojjenne of eeggachaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Namni baay'een kanallee waan hubatatti fakkaatu waan gaabbiin jiruuf waan saballi jiruuf coomii kan cabsan waan gaabbiin jiruuf cubbuu kan hojjetan baay'oolii isaaniitu jiru. Kan nu barsiise kan nu gorsi kan nutti dheekkan waaqa abboolii keenyaaf galanni ulfinni haa ta'u. Barroota keenya kutaa 46ffaa